yoo arras Oromoon mirga isii tikfachuu hin danda'in dantaa isii tikfachuu hin danda'in sirraa kana keessatti ati dhugattuu Itoophiyaa marraa'oo Oromoon abdii kutachuu qabdi jechuudha. Maaliif yoo arra bika muumeen ajajaa waraanaa Air Forceedha mataa fi manceenu Oromoon keessatti kashamtee jirtu keessatti waan keenya beetee mariidhaaf dhiyeeffannee akka feenu akkachuu dhabuun ati waan dhugattuu mootummaa laa'u deebi'ee saaxilu jechuudha. Naaratiifa beetee ilmaan abbaa gadaa kajuusan as keessatti biyyee nyaataa jechuudha. Kanaafuu dhimmi Finfinneedha mootummaa sana gatii guddaa kafalchiisuu ta'a. Tokko maaliifi Finfinneen maaliif mariifuu dhiyaattiidha. Fakkiidhaaf magaalaa muummittiin inumaatu odoo buqqaatee duraa deemtee gaarii jechuudha. Odoo capital cityin federaalaatu teessoon federaalaatu maaliif Baardaar hin taane maal nurraa rifti jechuudha. Oromoon Finfinnee dhabee sababa beetee kaapitaalli achi ta'eef ta'urra inumaatu kaapitaaluma kana odoo buqqisanii masaraa buqqisanii beetee Baardaar geessanii gaarii natti fakkaata. Amma hawaasaa fi Baardaarii fi Asoosaa amma Tigraay Maqaleedhaaf adda qoodani. Waatu magaalummaan tun Oromiyaa keessa odoo baate Oromoon bochuu wajjirtu natti fakkaatu jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa eega ammoo teessoon federaalaa Finfinnee ta'uu fudhatan sirna federaalummaa keessatti mootummaan federaalaa lafa isa barbaachisu hin qabu. Lafti ta steetiidhaati. Steetii warra lafa qabuutu abbaa biyyaatu walii galee sirna federaalaa san waloodhaa waliin jaarrate. Eega waloo waliin jaarrate waajjira fa'aa banachuu ni danda'a. Teessoo isaa achi godhachuu ni danda'a. Ammoo abbummaa bulchiinsaa keessa seenuu ni danda'a. Washington DC yoo fudhanne White House ni jira. Infrastructureonni beetee waajjiroonni State Department hundinuu ni jiranii jechuudha. Ammoo White House Washington DC bulchu. Bulchiinsi Washington DC dha akka stateettis akka magaalattis waan if danda'e waan addunyaarra hin jirre jechuudha. Tan arra Oromoo baadhachiisuudhaaf tattaafataa jiran. Maaliif dhimmi Finfinneedha Amaaraa walitti hidhamaan nagaloo dadhabee jechuudha. Yoo magaalaan tun magaalaa waloollee ka jennu taate beekte Finfinneen teessoo Oromiyaa ta'uun maaliif Guraageetu inumaatu hedduudha. Maaliif Guraageen irraa rakkanne Silxeen irraa rakkanne Somaaleen ni jirti. Sabaaf sablammiin hundi ni jiranii nama irraa dhukkubsatu waan agarra jechuudha. Namichi Gondor bulchu tokko amma Goojaan bulchu pirezidaantiin naannoo Amaaraa jila isaa fidatee marii san keessatti dhimma Finfinnee irratti mari'achuun kun fiifuu beektii admaleedha jechuudha. Kun wanni agarsiisaa maali? Abboo sirni kun waan jijjiirameen qabu jechuudha. Kaleessaas bara Minilikis aangoo Oromoon dhuma jirti. Aangoo saniin ammoo dantaa isii guuttachuu hin dandeenye. Oromoo ofiin jechuu hin dandeenye. Arra Oromoo ofiin jechuu danda'anii ammoo dantaa Oromoo guutuu hin dandeenye. Bara Haile Sillaaseetis bara Dargiidhaatis numa jiranii jechuudha. It's no difference. Beekte Abdi Gorgis diinagdeetii fi Abiy Ahmed jidduu garaagarummaa maalii jechuudha. Yoo aangoo harka kee jirtu saniin tanamaa nuu saamee fidii mita mooteenya akkan saamamne nu godhaan haganuma irraa dhabuun keenya waan nama ajaa'ibsiiftu jechuudha. Marii biyyoolessaa kana keessatti wanni nama gaddisiisu maali? Oromoon bara beetee abbaa gadaatiin biitii bulti. Ilmaan abbaa gadaatiin bara jennu keessatti bara beetee Oromoon 4 kiiloo seente ga'anne yoo haguma gaafa wayyaanee sanuu Oromoo Finfinnee irratti mirga kadhabdu taatu nama ajaa'ibsiifti jechuudha. At least constitution kaleessa magaalaa muummittii Oromiyaa ta'uun waakkanne inumaatu jalattu Oromiyaanu dantaa addaa jee kaa'eef jechuudha. Dantaa addaa ugaa jennu waan beekte bishaan nu biraa dhagaa ifaan nu biraa dhagaa nyaata wanni hundi siituu nu biraa jireenyi sii Oromiyaa irratti dha magaalaan tun. Oromoo achi keessa jirtu qofa odoo hin taane jechuudha.
كإربا لا تاجر تلي قطع ولا كينيا غا بكتوني defining تاني لو قربني ورم ولا كلايس شوية article 39 كون 49 لما داجيت مكاي هن إبسيني إبسمو كبارا أما كانوا ما ودي تجري شوية لما بيتي دنتا أدا كجوسني دنتا ولو تيجي جيرا جانيني شوية هو قا دنتا ولو قا يعني دنتا إيه نفاداتي كاما بيتي ستيتوني ما موتومونا مقالي وري مقاليتي دنتا كيسا قبا يچو وري أسوساتيس كاني ما جتانيني كغامبيلاتيس مقالا إساني أمو نمو خوبو قبا مقالا تكتي نقوم نمو وجي قبنا يچو بكوتانا وصداتي يچو موتوما نانو رمياتي في موتوما فدرالا كيسا وموتوما فدرالا بكا بكبيتي ناشال دالوغي خنا كيستي أطليس غارين روميا دا هاغا دندان تتابتا جا بل لافسني غافي لافسني تايه تفدرالا تاتو جاني فالمين سي روميا جلا غلوق ابدي دا فالمين سنيس ديسني تفدرالا تاتو جاني دنتا ادا كجوسني اللي هيا تولو غدا جانيني سو ميغ كليسا نوتي كونستيتيوشن كليسا سان كيسا قبنو غديت قبتني اما مو موتما ومتك غافت اباب يوما ينهايا اباب يوما سيغد يفتن سنيس يفني يعني امو مغالا تيسو بيتي اوروميا دا توشي قفچ كيستي رفنو كايا وبي واستنا نو كنا جارين يچو واني فيرتي واسيتي يامنا يچو كانوا دي جرنما كانوا أكملت واستنا سرت وكنا في واستنا ولا بايتوي بيو أبا بيوم ما سري بيكم تكنتي مرجع قطوت تكبت أما واستنا يجون هاي في نانتي يامتي أما واجرك يخانين أسكيس جارد دكانرا أكبر موتوم من برا قارف تنقودا سيف نقفا كونستيتيوشن رتي بيتي نابر رئيسيدا سريس وري بيتي نانو موتوم ما مارا بكبوئلو في أبيني في زيما دبلته أكيساني سيمبربا تشيسو كونستيتيوشن غوباتو وني جچو غبنو كليلين هندينو موتوما نانو هندينو مغالا تيسو في اما مغالا مومي إساني نيفلتن جني ها خينو هاي هوغاسن غابر غا موتوما نانو خدلامانو فيفيني كليم غدو جندان جچو يو تيسو إساني نمو حافلتو تاتي أوروبيان فينفينيو فلتة أمارس فلتشو مدندا أمارس مقالة تينياس مقالة ناماراتيس تونو مدندي سيدا لما فا أتيتو وانا تمرتش تيساني سير فيدرالاتو الرأولي وني كونستيتيوشن كيساتو أتليس بو وان برادي ساتي مي هي مقالة مومي تينيتاو نوبيخا هاگا نابرا مو وان براتي متي چوي خانوما دي داجران مقالة مومي سانو وني سان جچو بربادن مالي هيرا كيستي إبسامتي هيرا كمتيو أران إبسامنا يوم إبسامتي درونين هل الله يسي تففتي جرتي مقالي كيستي أتين فالين لولي خونغا خدبري فخنا والبرك أبني لالون برباچ سونا فكاتي لولو وياني دا برا أمتا خود تربا سنة فدنو أكا كيس تاريت كان برا ديدمي تربا فدنو كان 2021 سريس هافدنو كان أمز ديمو اللي هافدنو سوغا كاتاغوري ميغا خيست خوغا خود تربا خديدمي تربا خدمته 2021 في خافر فادا خماس دي مخنا ادفانتيجوتا كليس هنجر خارج روجرا تكفى اما تاخد تربان درجين اساني لولو فولي كونفنشنال دا طيارني ساغا تكو هافيه دمو مالي طياري لولو مرتيسا اساني تون دندني تخيساو درونين غافسن انجرتو لما فا
Saadiqaan gaafa san achi jiraas hin jiru. Geetaachoo Raddaadhaa achi jiraas hin jiru. Gaarrallee hin jiru inni gaafa sanii wanni jechuu barbaanne maali? Lolli arraa kun lola amata 17 sanirra arra advantage irra jira. Hidhannoon arra irra jirti. TPLF adda qoodamee jira kakalee sanii miti. Inwaatu gariin gara mootummaatu dhufee jira. Gaa faaktaroota adda addaa kan arra jiru kana. Kan beeytee gaafa amata 17 san hin jirre gaafa beeytee amata 27 angorra jiran san hin jirre gaafa 2021 hin jirre jira. 2021 kana ugaa fudhanne namni lola jijjiire tokko kan beeytee addunyaan hundinuu gabaafte leetana jeneraal Saadiqaanii jechuun haalota amma Tolosaa jennu. Ta duraati odoo lolli deemu 2021 yoo yaadatan taate ifan lola duraa'u nuti Geetaachoo Baalchaa jenneetuma yaamna jechuudha. Rakkoon guddoon Oromummaan tun beeytee akka uummata mootummaa sanitti bakka garii ni dhookannaa jechuudha. Raayyaa kaleessa beeytee seenaa keessatti yoo fudhannu taate eegamee nu cabse booda namni fincilaan isaaniitu hangafa. Qadamaa wayyaaniin isaanii beekadha. Namni taraa duraatiif Afrikaa keessatti xayyaaraan dhoome isa. Itoophiyaanuu beeytee Air Force hin qabdu gaafa san. Ingiliistuu London irraa maali Adan irraa ka'ee dhufee dhaheeni jechuudha. Oromummaa arraa tanaaf beeytee qabsoo isaan jalqaban san Baaleetti fufsiifte. Ta Baaleetti fufsiifte san beeytee Afran Qalloof Maccaatu lamaatti fufanii jechuudha. Achi booda gaa kan jaarraa abbaa gadaa harkannee waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaatii fi Elamoo fi Jiraata Addasaa Birruu Maammoo Muzammar dhiirtii tun hundinuu eegas dhufte jechuudha. So dungoo qabsoodhaa warra arra beeytee nuti Tigree jennuun kanaa qabsise. Amorooroo nuti jabaattee keessaa amata 30 dabre eegaa wayyaaneen dhufte hambaan Amaaraa irraa nu haftee afaan Oromoo dubbattullee mana barnootaadhaa beeytee afaan Tigreedhaa godhanii nu harkaa balleessan haalis Amaaraa fudhatee jechuudha. Guutumatti Oromiyaa warraa muranii jiran. Tafalmattee egaa xiqqishoo ilaammaa beeytee jirtu lubbuun godina addaa ka jennuun. Raayyaa immoo guutumatti kotee. Dubagaa gaafa sayis wani nuti jechaa turre beeytee afaan Oromoo dubbatu kanaan Oromoon si qofaa miti. Afaan Tigree dubbatu sanuu siitu wallaalee malee Oromoodhaa jechaa turre. Wani nu jechaa turre ammaas maali? Jarana yoo sammuu qabaanne akkamitti beeytee Saadiqaan TPLF itti fayyadamuu dadhabee abaa'oo kaafa'oo fi beeytee OPDO'n itti fayyadamuu dadhabdee jennee gaafiitti kaasaa turre. So arra Saadiqaan garana jiraachuun gaayootti beekame advantage guddaadha jechuudha. Faaktara laaftuu miti. Game changer yootti beekaman. Maaliif hoggaa inni namichi Saadiqaan nama beeytee kaleessaa sifiraachi dhiibanii akkasumaanuu biyya alaa dhaqee nagaan odoo taa'uu jiru biyya keessatti illee raayyaa biiraa atiin kan isaan na fakkaate hundi guruu baadhee nama biiznesaa ta'ee is a billionaire nama nagaan jiraatu jiru jechuudha. Kan akkasii jiru hawaasa kaleessa beeytee isa fi qabeessan keessaa utaalee waakkanneeni jaarsummallee gusadii ol yaalii godhee hoggaa dadhabees keessaa biyya alaa dhaqee mootummaan federaalaa lolaan irra caaltee wayyaaneen gaaratti facaanaan namni eega inni dhufee deebi'ee lolli san jijjiirame. So warri militarii akka analistonni amma institutiononni militariidhaa ka addunyaa gubbaa jiran hundinuu gaafii guddoon turte san akkamitti humna TPLF tafacaate san lammada kunuunsee warra beeytee goggogee kazaraadhaan deemu san akkamitti deebisee meeshaa gurguddoo kana hidhachiisee maqalee qabataniitu gaa ilaa haga maali ilaa Dabra Biraanuu dhufan jechuudha. Beebiin Netanyaahuun Ayatollah ni ajjeesaa leadershipii ni fixaa ummanni Iraan nama qopheessee ni ka'an ni fincilan tanaafuu Iraan yoo arra moohuu baanne seenaa nutti nu gaafataadha.
soga Trumpin intelligence ofirratti hundaa'eeti miti warra CIA yaamanii Mossad fi warri Israa'el jidduu taa'ee Trumpin warra Israa'el san fudhatee warra CIA dide CIA ammoo didee turte hayyegaa seehaa sanii itti seenan wanni itti milkaa'an jirti wanni itti milkaa'an jalqaba lolaa torbaan isa keessatti hoggansa dhawaan burjaajii hamtuu takallee fidan gaa Iraan ammoo bikka deebite eega Iraan bikka deebite keessaa mujtabaa akka hogganatti filatte booda ammoo Iraanis guutumattu waan isaan beeytee sahansan hundaa'u irraa haayxe jechuudha dogoggora ta'uu garsiiftee jirti gaa Ameerikaan amma waan Israa'el itti himte san hundaa'u akka beeytee dhugaan ta'in agarte Israa'el tapha jijjiiramuu deemu agarraan keessaa baate dubbiin gaa Ameerikaa irratti hafte Ameerikaa yeroo ammaa tana keessatti bahuu ni feeti akka itti baatu wallaalte immoo gaa dubbiin marreefuu isaniin jennu san lola jalqabuu ni dandeessa lola kana ammoo eega jalqabdee booda gara inni deemuu fi amma nagee dhaabaa saniin dandeessu jechuudha lola keessa foorfeen hin jiru moohamu so yeroo garii lola dhaabuu santu irra gatii guddaa isa kafalchiisa yoo walii galteen dhaabde malee gaa Ameerikaan rakkinni guddoon isii tana guututtis walii galtee gootee Iraan wajjin akkan jenne Iraanitu beetee faayidaa guddoo irraa argata jechuudha diinagdeedhaa fi gara siyaasaatiif ji'oopolitiksiidhaan Iraan akka malee biyya cimtuu taatee baate lola kana keessa fadhiin Tiraampiidha Iraan bikka halee sanii deebi'iidha ta Hormuz kontrol gootu sanii miti ta Hormuz hin xuyne ta hoggaa saankshinii irra keenyallee waywaattu ta beetee nu kadhattu ta hoggaa beetee bikka nukleeraatis nu garsiiftu hoggaa waan akkanaan godhin jennu ta gootu ta amrii teenya jala bultu san ni fadha silaa Iraan yeroo ammaa tana keessatti waan gaafa Obaamaa wajjin walii galte 5+1 jara walii galtee ammaan duraa san odoo bikka sanitti Iraan gad deebite Tiraamp lola kana keessaa ni ba'a naatu injifate jechuudhaan Iraan ammoo bikka sanitti deebi'uun feetu Iraan humna sii ilaaltee humna jaraa agartee sami kuttee jirti gad deebi'uun feetu sogaa oopshinni jiru maalidha amma oopshinni jiru waraanaan dadhabate irra guddaan harka 90% ogeeyyiin siyaasaa ogeeyyiin diinagdeedhaatii fi ogeeyyiin militeeriidhaa Ameerikaan humnaan Iraan beetee moohuu hin dandeessuudha harka kannisiisuu hin dandeessuudha gaa yoo oopshinii kun kaba'u taate gaa oopshinii lammaffaadhaa keenin illee yeroo hedduu dhadhaadatu nikuleeraan isii dha'u nikuleeraan isii dha'uunis gaa oopshina laafaa miti yoo nikuleeraan silaa tactical nuclearidhaan yoo kadha'u taate akkoo Jaappaan sanitti magaalaa Teeraanii fi magaalaa lamaa sadii yoo kadha'u taate yoo Iraanoo nikuleera qabaatte takkaa'u gara nikuleeratti yoo ceete so it's not easy option so dubbiin nikuleeraatis ammoo most likely harka 100% illee ta'uu baatu waraana harka 190 yoga itti rasaasisu dhume akka moone hubate gara beetee nikuleeraa 100% chaansiin numa jira guututti raabdiin kutanne amma gaa bikka nikuleeraa sana ifirraa diinagdeedha akka meeshaa waraana godhee itti fayyadamuu deema diinagdeedhaan gaa akka meeshaa waraanaa godhee itti fayyadamuunis gara isaatiin beetee waan fidu ni qaba wanni fidu biitii tun takkaatu saankshinii jala hin baane bara ammaa saankshinii jala jirti amata 47 saankshinii jala jirti saankshinii haareenii ati marra keessu gaazoo xiqqaa tokko haboo jiru kontiroobaandiin baafattuu fi gama duubaatiin chaayinaan irraa bitattuu fi beetee Raashiyaa fi kana guututtiin cufaa yoo hajuu taate waliigaltee ama 25 jira ka chaayinaa fi Iraan wajji qaban Gaza ama 25 by the way harka dhibbaraati 92% or 90-80 harka dhibbaraa 90 ol gaazni Iraan gara China deema
markabaan si dhaqa baaburaan si dhaqa gaa hoggaa Amerikaan dhibbarraa dhibbatti biyya tananiin cufaaniin hudhawgaate Awurooppaan guututti isaan hojii dhaabbachuu qabdi maybe Awurooppaan dhaabbachuu ni mala ammoo Chaayinaa fi Raashiyaa fi biyyoonni duubaa san ni dhaabbatan biyyi Araballee waliin dhaabbachuun isii mala maybe garuu daldalli Iraan Saudi wajji miti United Arab Emirates wajji dilasii miti Qatar wajji miti Kuwait wajji miti Awurooppaa wajji miti Afrikaa wajji miti China sogaa gaafiin guddoon jirtu karoorri Ameerikaadhaa diinagdee akka meeshaa waraanatti fayyadamee Iraan jilbiibbachiisuudhaa san milkaa'uudhaaf Chaayinaan hayyamu qabdi. Suudaanii RSF'n 300 oliitu harka kennatanii waraana Abdul Fattah Burhaanitti harka kennatanii jiranii April jarri kun warra RSF'dhaa nama 800 harka kennatana leenjisanii taaddusoo godhanii fi gadhiisuu deeman amma haaretti waraana fitti dabalachuu deemanii laata milkaa'insi beeytee Burhaan hematii gubbaa qabu kunoo itti fufaahi moo United Arab Emirates fi Itoophiyaan haaree dirmatanii fi RSF bakka duraanii san ni deebisan moo deebisan kajuus jala deemnee sanii gabaaf.